dhimma hirkoof saarii gargar ba'an irratti jechuudha. Dooktarii waan kana taaguuf jalatti godhanii jiranii baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Badii hirkootti muranii jiran jechuudha. Gargar ba'uu isaanii keessatti yaadota nama baay'ee ture wanni kun dubbisnee walitti deebinaa jechuudha. Maal jedha jalqabuma badii kan qabu hirkoodha. Akkamitti shamarreen tokko dhiira gaafatattee itti heerumtii mallattoo gaaffiiti. Akkas jedha itti aansee durbi hammam dhiira tokko yoo jaalatteeyyuu baastee hin dubbattu ni obsiti. Intalli safuu hin beekne kun garuu hirkoodhaaf gaaffii jaalalaa dhiyeessite. Hirkoonis nan mari'adha hin jenne tole jedhee fi akkamitti didaree Kaanaadaa jirti yoo hirkoon Ameerikaa dhaqee dhiiseen galle Ameerikaa jiraachuu sila duratti fakkaachuu danda'a. Kan itti aanu maal jedha qaamaanis wal arganii hin beekani onlaayiniidhaan hafuura wal kutaa turanii takka turanii isheen Kaanaadaa irraa Finfinnee dhufte gaa'ila isaanii raawwatanii nutis baga gammaddan jennee tiktookii feesbuukiidhaan gammachuu keenya ibsaa fi turre. Amma kunoo wal hiikan jedhan wal jibbanii Kaanaadaa jiraachuurraa wal jaallachaa beekii jiraachuu hirkoon baay'ee amileensaa cabee jira. Dhugaa dubbachuuf zargii isaan godhatan namoonni ijoollee kana wallaaltan jirtu yaadu zargii ajaa'ibaa takka godhatanii turan jechuudha. Zargii sanarratti inni gaa'ila koo isa jalqabaa haga dhumaati jedhee jechuudha. Baay'ee itti dadhabee zalgeeffatanii garuu dhiistee heerumteetti saariin dhiistee heerumtee jirti jechuudha. Nama takka wajjin gaa'ila dhaabbatanii ka'anii namni sun yoo si dhiise yoo si jibbe nama biraa wajjin argitu dhugaa dubbachuuf dhukkubbii mataa sitti ta'a jechuudha. Keessumaa nama tokko otoo jaallattuu inni yoo sitti jijjiirame baay'ee takka ulfaataadha. Caba onnee namatti ta'ee hafa jechuudha. Namoonni waaqoo badii qaba kan jedhamuu fi waaqotti murteessuun baay'ee ulfaataadha. Yeroo ammaa kana inni haala baay'ee ulfaataa keessummeessaa jira. Nama of biraa dhabe sana yeroo nama biraa biratti arguu zalgii kana godhachuuf illee aarsaa guddoo kaffalee maatiin illee wal baranii wanti bakka miidiyaa irratti bahee gaa'ila koo jalqabaa haga dhumaati jedhee inni aarsaa guddoo itti kaffalee takka jechuudha. Har'a garuu wanni sun hundiyyuu akka inni yaaderraa akka biraa ta'e jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti hirkootti badii murteessuun baay'ee gaarii miti. Rakkoo jaarsaaf jaartii rabbi beeka. Garuu inaaffaa wanti isaan adda baasuu danda'u inaaffaama dhugaa dubbachuuf isheen biyya sana jirti inni biyya kana jira. Namni alaalarra taa'ee gaafa wal jaallatu baay'ee takka ulfaataadha jechuudha. Waliif amanamuun hojii hirkoon hojjetu kana keessatti immoo amanamummaan baay'ee ulfaataadha. Inni nama biraatti hin siqin malee qalbiin ishee ni yaadaa jechuudha. Maaliif kunoo akkasitti gaafa isaan tiyyaajin wal biratti suuraa ka'uu namoota biroo jira akkasitti suuraa ka'uu inni nama sabaaf hojjetudha. Isheen nama Kaanaadaa jiraattuudha. Baay'ee takka dhugaa rabbi akkanatti hedduu itti ulfaataa jechuudha. Garuu bultii jaarratanii ka'anii bultii yookiin nama jaallatan takka nama sanarraa gaafa adda baan caba onnee namatti hafa jechuudha. Namni sun yoo du'ees yoo jiraate sammuu kee keessaa hin badu jechuudha. Yoo wal jibbitee adda baate illee innaa hirkoon haala baay'ee ulfaataa keessa jira dhugaa dubbachuu fi isatti badii murteessuun danda'amu. Shamarri jaalalanii gaafatatti kan jedhuuf warroonni isa keekotti jiranii gaafatattee itti heerumtee kaatee ofiin dhiistee kan jedhanii hirkoo keekotti jiranii shamarri gaafatachuu waan haaraa miti. Ijoollee katamaa taanaan hin gaafatatanii dammoo isheen nama Kaanaadaa jiraatudha. Waa'ee bareedinaa baay'ee miidhagduudha dhugaa dubbachuuf yeroo laalan amalas qabdi. Namni akkasii kun immoo inaaffaatti itti heddummachuu danda'a. Hojiin isaanis tokko miti. Inni nama sabaaf hojjetudha. Isheen nama biyya ormaa qofaa jiraatudha. Haala kanaan wal dhiisuun boqonnaadha. Maaliif wal caqacaqaa oolurra wal dhiisuun boqonnaadha. Sammuu keessaa nama baduu baatuyyuu walitti dhufanii wal miidhuurra amma silaa hirkoof adimanaansaa kunuu waliijin mana takka keessa jiraatanii boqonnaan qaban haala kanaan
in isaaf hojii isaatii bakka namaa deemaa shamarran ijin suuraa ka'a shamarran ijin akkasitti walitti siqate eenyumaa yoo ta'e iyyuu wallahi inni naafamaa jechuudha. Inaafa guddoo tokko nama gubaa jechuudha. Ati manaa irkoo amma irkoo dhiisuu isheetti hin boqotte malee uummata akka hin miidhamne irkoo yoo akka waan miiteetti ni ilaaltu isheen akka waan boqonnaa sammuu fudhatte takkatti of ilaalu jirti yoo na dhugaa dubbachuuf. Gaaffii jaalalaa kan gaafate eenyudha jalqaba kan jedhuuf isheen afaan isheen dubbattee jirti. Jalqaba karaa iimoo akka isa dubbistee akka dinqisiifattu yaa'u inni haala kanaanii ishee jin walitti dabalamee jira. Kan jaallates kan barbaades kan itti dhufes isheedha. Jaallattu gaafatachuunis normaaliidha. Garuu dhugaa dubbachuuf silaa hojiin isaanii tokko ta'e bareeda ture. Garuu hojiin isaanii tokko miti. Kanarratti dhiibbaa guddootu itti dhufee bultii isaanii diigee sabaaf hojjechuu dhiiseetan ishee qofaa wajjin nagee biyya ormaa jiraadha yoo jedhee nama kaayyoo guddaa of fuulduratti qabudha irkooni. Kanaaf irrakkatee akka godhu dhabee adda ba'anii tiyyaaf irkoon baay'ee takka wal biraa bareedu sila kun akkasitti jechuu abaaboo keessa geessite isheetu jaalala barsiise iji isaa yoom saarii ilaala qoy isheetu akkasitti irkoo kana qalbii fuudhaa beekta. Dhiiraaf dubartiin obbolummaa wanti jedhamu hin jiru dhugaa dubbachuuf shamaraaf dhiirri takka jaalalli akka magineettiitti walitti isaan saaba gaafa guyyaa lama sadii bakka takkatti wal arganii waliin dhaabbatanii waa hojjetu taanaan waa dubbatu taanaan dhiiraaf shamarri obbolummaan hin jirtu akka magineetti walitti isaan argisa jechuudha. Fiqiriin walitti deddeebi'anii wal argu taanaan waliin haasa'u taanaan dammoo dhugaa dubbachuuf amma kanaayyuu obsa qabdi. Yaa'u isheen deemuun ishee yoo baay'ate waggaa lama jechuudha. Kaanaadaatti erga dhuftee zalgii godhatte hedduun keessanuu ni beektu. Erga dhuftee zalgii godhattee deebite yoo baay'ate waggaa lama adda baaneerra kan jedhe inni immoo waggaa tokkoof ji'a 10 jedhe. Isheen achi deebite yoo baay'ate ji'oota muraasa qofaa waliin haasa'anii jechuudha. Isheen amma dhibbaan dhibbatti hojii kana dhiisii jechuu dandeessi. Hojii kana dhiisii na bira kottu jechuu dandeessi. Inni immoo waan sabaati kaayyoo qabaa karoora qabaa. Dhiisuu hin danda'u taanaan ishee wajjin wal dhiisitu irra furmaata. Dammoo silaa irkoon biyya ormaa jiraachuu barbaade silaa sabaaf hojjechuun barbaadu ta'e waan kana dhiisee ishee wajjin jiraachuu danda'a. Garuu inni kaayyoo waan qabuuf kaayyoo isaa karaatti hambisee Kaanaadaa namni jedhu kanayyuu jiraachuuf fedhii hin qabu. Tiyyaa wajjin akkasitti zanaafata tiyyaaf lafi bal'attee jirti dhuga wal biraa bareedu wallaahi biyya isaanii keessatti ganaa waan barbaadan hojjechuufis carraa bal'oo qabu akkuma ammaan dura diraamaa hojjechuu jiranii akkas ture baay'ee nama gaddisiisaa. Warroonni irkootti murteessuu jirtan rakkoo jaarsaaf jaartii rabbi beeka garuu rakkoo guddoo hin jirtu inaaffaadha jennee murteessina. Obboleessa keenya irkoo jabaa warra Wallaggaa nu jabaadhu siin.